الحمد لله، بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرا waa'ee shi'aa irraa hin dubbachuu barbaada. Shi'aa namoonni hedduun shi'aa irraa dubbatu jiran illeedha. Obboleeyyiin kiyya warri narra shi'aa hubatan nama hedduutu ibsu jira. Anis ittuma dabalee isiniif ibsuun barbaada. Shi'aan sababa mooticha Iiraan kan gadda du'e kanaatiin namoonni keenya ka shi'aa ka'umsa isiitii fi ga'umsa isiillee addaan hin baafatin. Shi'aan akka waan gaarii taateetti shi'aan shi'aadhaaf booyuu fedha. Gara biraa bira kuti goote keenya goota dhabnee keessaan na booyaa gubbaan na booyaa ijaan na booyaa gurraan na booya jechuudha jira namni keenya. Awwala shi'aan islaama. Shi'aan jamaa islaamaati. Shi'aan ni qoodamti bakka itti qoodamtu jira. Kanummaan qoodamtu sunuu shi'ummaan kanuma adda qoodamtu kanuma adda qoodamtu kulliin isii mubtadi'a shi'aan. Guututti quraanaa fi hadiisa jala hin deemtu shi'aan. Quraanaa fi hadiisa jala hin deemtu shi'aan. Awwala quraanummaan rabbi biraa buufame kunuu quraana guutuudha jettee namantu. Quraana jala namni hin deemne akkamiin musliima ta'uu danda'a. Lammaffaa sahabota rasuulaatiif kabajaan qabdu. Sahabota rasuulaa ni arrabsiti. Inumaa'uu irra namni isiin jibbitu haadha teenya Aayishaa ummul mu'miniina ta rasuulli akkaan jaalatu qulqullii rabbiin quraana sammii torban gubbaadhaa isii jecha buuse akkaan jibbanii akkaan balaaleffatan akkaan waajaaniin saniif jarri kuni haa addallee qoodamanii ulamaa'in islaamaa addallee qoodaman jarri guututti mubtadi'aa jedhaniiti jala muran jechuu. Ammoo ta irra as dhiyoodhaa isaanirraa warra Aliyyi Umarii fi Abubakar irra caalchisu. Aliyyi Umarii fi Abubakar irra warra caalchisuutu irra as dhiyoodha islaaminaa gara keenyatti jechuudha. Kunummaanuu sahabota kaan darbanii isa qabachuu jaamti tun isummaan tunuu dogongora. Irra hamtuun isiidha ammoo ashaabul Khumeynii darajaa muutu irra hamaadha. Jara Haafizul Asad jamaa Suuriyaa keessa jiru ammallee warra Iiraan keessatti argamu jarri kun irra hamaadha. Irra hamaa jara Iiraan ka ammaan tana biyya mootichi du'ee kanatti warra argamu irra hamaadha. Maaliif jennaan hamtuu islaamaaf lafa kaayanii dhoysaniiti lafa jalaan islaaminaadhaaf hamtuudhaan jarri deemuun isaan kana irra hamaa isaaniiti. Namni isaan akkaan jibban jarri kun muslimtoota jibban. Maalirra kaafirra muslimaatu isaan bira jibbamaadha. Jara kam jara Iiraanii fi jara Suuriyaa keessaa san jechuudha. Isaan ummata sunnii ummata ahlusunnaadhaa maali yaadanii dhiiga isaanii halaala yaadan. Ummata islaamaa ummata sunnaa warra sunnaa nabii jala deemu dhiigni isaanii halaal qabeenya isaanii fuudhuun isaa halaal akkas isaanii yaadan. Kuni duuba namni dhiiga nama islaamaa halaal je'ee yaadu isaan islaaminaa keessa jira. Isaan ummata islaamaati goota islaamaa gootee boochaaf. Gara kaaniin ammas jarri kun dogongorri isaan dogoggoran hooggantoonni isaanii imaaman isaanii waan fagoodhaa beekan jedhaniiti imaaman isaanii wanni isaan itti amanan waan halaalaa beekan jedhaniiti amanan. Ammas hin dilaawanii hin dogongoran jedhanii amanan. Annahu maasuumuuna jarri maasuuma badiin qaban jedhaniiti amanan. Eenyu jarri Iiraan jiruu fi Suuriyaa jechuudha. Jara kana rabbii gadi gabbaran isaanii dirmachuu barbaadan isaaniif jecha qalan isaaniif jecha qodhaa godhan jara kana akka rabbiitti ilaalan jechuu kana jechuun guututti kun islaaminaa irraa humaan qabu. Jara Ashariyyaa Jaafariyaa jedhaniiti bakka hedduutti adda ba'anii immoo jarri kun jara irra badaati. Jarri ammaan tana du'ee isin tasiyaa tattaa'uuf jirtan kun jara irra badaati. Namni gariin wanni inni ilaalee isaaniif booyuu barbaaduuf wanni isaanii rifatu barbaaduuf takkitti Gazzaa irraaniin dhawa Israa'el ganaadha callachiifna inni gurbaan jeesaniif jecha rifachuuf hin mala. Akkuma Israa'el loluuf san islaaminaa irratti akhtar gurbaan akkasumatti islaaminaadhaaf hamaadha. Muslimtootaaf hamaadha. Muslimtootaaf khayriin qabu. Islaamaaf iccitii lafa jala dhoyfatanii deemantu jira. Namni alaa kulli haal meenumaa hudhee jennu. Dhayaa jennu. Takkitti san dhayaa jennu. Osoo gaafa sanuu osoo dhayaa jennu. Osuma dhaweewu namni sahaabota rasuulaa arrabsu.
namni quraanni kuni quraana rabbii biraa bu'e kuni hanqina qaba quraanni jijjiiramee jira akka duraan bu'etti hin jiru jee namni amanu akkamiini ati isaaf rifachuu dandeessa maalitti amanta ati hoo eenyutti maalitti amanteeti nama quraana ati itti amantutti hin amanneetu si biratti sitti asaanee si fardii ta'ee si hoosa namni keenya hangam takka aqiidaarraa akka duwwaa ta'e akkanuma si haa galtu kanaaf jara keenya jarri shi'aadhaa jara badaadha jara saxaabota rasuulaa jibbu warra saxaabota rasuulaa irratti arraba dheeratu warra ummul mu'miniina Aishaa radiyallahu anhaa wardaa qulqullii rabbiin qulqullina isiidhaa sammii torban gubbaadhaa buuse ka quraanni ittiin bu'e quraana san dhiisee isii arrabsu ummata akkanaati ummanni shi'aadhaa ummata isin wahuma laaftuu takka gootanii walgahii maarrii irratti quraana ol qabe walgahii maarrii irratti akkas godhe jettanii isin harka dhoytanii fi miti shi'aan inumaa jamaa islaamaa taanirraa'u jamaa islaamaa warra firqa hundarraa ulamaa'iin kaafira jaaniiti isaan murteessanii ulamaa'iin hedduun akka isaan kaafira ta'an akka islaaminaarraa waan qabne labsan saniif shi'aadhaaf hin gadoodina shi'aan waan gadoodaniif hin qabdu baradhaadhaa warra beeku warra keessa beeku dhaggeeffadhaa islaaminaa diiguuf tolfamte awwala islaaminaan fattashuudhaaf tolfamte awwala sahabota rasuulaa adda qooduuf tolfamte sahabota rasuulaa eega adda qoodde booda islaaminaa keessatti fakkii gootee ittiin deemuudha namni quraana soddomman rabbii biraa buufametti hin amanne ka isaan jalan deemne isaan dhufee akkasiif goote keetee atummaaniif gaafadhu yoo beeku baatte baradhu wassalaamu alaikum ورحمة الله وبركاته